dubartii jechuun uumama wareegamaa fi jaalalaan guutame jechuudha. Obboleessa kiyyaa sababa boo'icha intala dhalaa hin ta'in imimmaan dubartii yeroo laalan akka bishaan baala mukarra konkolaatutti yoo bareedallee guyyaa tokko garuu galaana guddaa fuudhee si dhabamsiisu ta'uu mala. Dubartiin mi'eessituu jireenya lafaatii beekti. Dubartiin haala hamaa keessatti illee qoflaa fi gammachuu siif uumuu dandeessu. Sodaataa gootumsitii wallaalaa barsiifti. Dubartii yoo ati jaalala qulqulluu kan ta'eef harka kudhaniin baay'eeftee si deebifti. Dubartiin salphumatti akka ati ijjatee ija keetiin agartu si godhuu dandeessi. Dubartii jechuun nama biraa hin ta'in haadha, obboleettii fi intala teefaadha. Jabeenyi ilma dhiiraa tokko kan ittiin beekuu dandeenyu keessaa guddaan walitti dhufeenya inni dubartoota waliin qabudha. Akkaataa inni itti dubartoota keessummeessu jechuudha. Walitti dhufeenya dhiirri jabaan tokko dubartoota waliin qabaachuu qabu keessaa muraasa haa laallu. Tokkoffaa dubartii dhaggeeffadhu. Dhiironni Maars irraa dubartoonni immoo Veenus irraa ijaama. Adda adda jechuudha. Dubartiin kan barbaaddu teessee akka ishii dhaggeeffattuun yeroo wal agartan ati kanaa soitu Roonaaldoo goolii galche Meesiin gatii hanganaan bitame yookiin adeerri xiyyaa Ameerikaa waan akkasii naaf erge obboleettiin xiyyaa Suudiirraa maallaqa naaf ergiti jettee akka ishiin si jaalattu godhuu feeta. Obboleessa xiyyaa intalti kanarraa haajaa takka hin qabdu ishiin kan barbaaddu akka ati dhaggeeffattu qofa yoo hin dhaggeeffanne adeerri xiyyaa Ameerikaa si geessee obboleettiin ta'e maallaqa ergitee ishii gammachiisuu hin danda'u. Dura yeroo kannii fi dhaggeeffadhu. Lammaffaan dubartii kabaji. Yeroo dabartu dursa kenniif hulaa baniif dura ol galchi. Yeroo teessu barcuma yookiin kursii harkisii teessisi. Fularratti yoo walitti dhuftan dura ishiif dursa kennii dabarti. Dhiira jabaa jechuun kana. Sadaffaan dubartii jaaladhu, matuma ishii jaaladhu, waan ishirraa nama harkisuu fi gara mana hirriibaa akka deemtuuf qaama si kakaasu qofaaf osoo hin taane akkasuma maallaqa ishiin dalaydee fiddu qofaaf osoo hin taane matuma ishii guutuu gatii ishii hubattee kabajaa keessaa fi gubbaa ishii jiru beektee waan ishiin qabdu hunda waliin jaaladhu. Dhiirri jabaan dubartii ni jaalata, gatii ishii hubata. Afuraffaan intala dubaraa bilisa godhi. Si waliin turtee yoo deemuu barbaadde kabajaadhaan gaggeessi. Hin dirqisiisin. Jecha warra adii tokkotu jira. Waan jaalatu tokko gallakkisii ilaali. Yoo kan keetee deebi'ee dhufa yoo achumaan hafe immoo heetii miti jaama. Yoo hin barbaadu jettee deemuu filatte gallakkisi. Sanbooda yoo siin adda baatee dhiira biraa waliin agarte yookiin nama biraa heerumte kabajaadhaan nagaya gaafadhu. Dhiira jabaa jechuun nama akkas godhu. Shanaffaan dubartii dhiira biraa waliin jirtu gonkumaa hin kajeelin. Fakkeenyaaf jaartii namaa yoo taate hanga feete sitti bareeddullee of qabe. Qaadhimaa nama biraa ta'uu yoo beektes akkasuma kabaja laadhuuf. Akkuma reestooraantii yookiin kaaffee seentan intala hedduu bareeddu takka dhiira biraa waliin ishii teessu yoo agarte hin takkasin teetii miti tan nama biraati. Hiriyaan kee yoo dubbisuu barbaadellee dhiisi nama waliin jirti kabaji ja'iin. Dhiira jabaa jechuun nama akkas godhuu danda'udha. Jaaffaan dubartii irratti gonkumaa harka kee ol hin kaasin yoo si aarsitellee irraa achi garagalii deem mala ittiin aara ofirraa galchan fayyadamiitii tasgabbaa'e. Gabbayii wokii deem yookiin ispoortii dalagi aarri hoggasuus irraa bada. Erga aara buufatte booda biratti deebi. Gonkumaa dhahuuf yaalin intala dhalaa dhahuun amantii fi safuun illee dhoorkan. Torbaffaan dubartii gargaari. Meeshaa baattee yoo agarte gargaari. Dubartiin dadhabduu fi dhiiraa ga'uu waan taateef osoo hin tahin dubartiin ni ulfooyti. Dubartiin ni hoosifti. Kabajuma ishiitiifuu gargaari. Dhiira jabaa jechuun kan dubartii gargaaru. Saddeettaffaan dubartii dinqisiifadhu. Bareedina ishii itti himi dandeettii fi cimina ishiin qabdu dubbadhuutii dinqisiifadhu. Aarsaa ishiin jaalalamaatti ishiitiif kafaltuuf galatoonfadhu. Waan dhiirti meeqa godhuu hin dandeenye akka godhaa jirtu himiif. Saglaffaan harmeen ta'e yoo jiraatte jabeessii tajaajili. Yeroo harmee ta'eetiif kennitu gonkumaa hin qusatin ati bara sababa ishiitiin gara lafa tanaa dhufte. Baatii sagal garatti waggaa lamaa ol duddattii fi umrii ishii guutuu immoo onneti si baatti bara. Yoo harmeen ta'e hin jiraanne immoo hiriyaa haadhateetii kabajii gargaara. Walumaa galatti dhiira jabaa jechuun nama gatii dubartiin jireenya lafaa kana keessatti qabdu hubatee kabajaa ishiin maltu laatuuf